ya karana numtu damama do shagargadu fani ya karana numtu yo malarga anki ya ke abduna numtu damama do yo malarga anki ya ke abduna numtu ambo guba nifta kabsa fanusi damama do gudar guba nifta kabsa fanusi afura ke nabe ko tusi sipisi damama do afura ke nabe ko tusi sipisi أبوتي دقم جرفوا ما ولب أبوتي دقم جرفوا ما ولب يا قلب سلالي بو ملي برنا سلالي بو ملي يا وانا نجيسي بكما قراكو بو ملي سلالي تقلني شكوتي ملي مالي داتني قدي وانو فيتو قبني كاي دابو كيسني سلالي بو ملي برنا سلالي بو ملي يا وانا نجيسي بكما قراكو بو ملي سلالي تقلني شي ملا ملي مالكباتني قدي duwwaadha inni yeroo sana kan deebite ergas deebi'ee immoo kunoo amma hojii aartii akkamii maarra jirtu? Hojii aartii amma ergan itti seene sirba tokko gadhiiseen jira. Bareeda. Sirba jaalalaati kan hin gadhiisee jira. Haa ta'u jaalala barbaachisaadha bar mee irratti mataa mashiirraa. Mataa isaa. Nu sagaleessi achi lala uummata lala. Jaalallee too iftu narraa fagoo jirtu. Hammenya jaalala ifinumaan beektu iftoto ibsitu yaanura jaalala jaalalti naan ture badheeraa barbaada jaalallee too iftu narraa fagoo jirtu hammenya jaalala ifinumaan beektu iftoto ibsitu yaanura jaalala jaalalti naan ture badheeraa barbaada. Garatoomaa jedha uummanni keenya egaa waan isaan beekuu qaban aanaa madachuun nama walitti kan dhufne wal barbaanne gara laga xaafootti kan dhufee viidiyoo kana wajjin waraabaa jirru
tattaaffiin nama hojii aartii keetti gochaa jiru gama yuutuubii irratti hojjechuudhaanis yuutuuba mataa isaa ni qaba. Aanaa Tube subscribe godhaa fi viidiyoo kanalleen viidiyoo BMM Oro yookiin Buzeex Multimedia irratti ni argattanii akkasumas Aanaa Tube irrattis ni argattani. Aanaa Ahmad jechuudha isumadha. Sirboonni inni qopheeffatee jiru harkaa baatee jiru sirboota ajaa'ibaa shaggooyyeewwan sirboonni isin feetan isaanii harkatti argama. Garuu lafaa ka'ee namni ofiisaatiin of guddisuu hin danda'u tokko lama jedhee deeggarsa uummata isaatii fuulli isaas uummatatti bahuudhaan beekamuudhaan akkasittiin namni wal jabeessee wal guddisa. Namoonni aanaa wajjin egaa wajjin kan turtanis haa ta'u biyya alatti kan agartee haa ta'u biyya keessas haa ta'u namni lama sadis haa ta'u namni kunis haa ta'u namni dhibbis haa ta'u kan fuula kee argee akka promoshiniidhaanis waan danda'uun waan birrii miliyoona tokko kennanii jechuun hojii ittiin hojjechuu malee isaaf miti aartiidhaaf namni kennu aartistiidhaaf hin laatu aartii ittiin guddata aartii sana ittiin uummataaf deebistee dhiyeessita. Kana fakkaatan isin jedha kan waraabaa jiru aartist Maammoo Tujoo Kallachaa Film Productionidha. Hojii isaa dhaabee yeroo isaan nu kennee akka ittiin waraabaa jira. Odoo kana caalaa isin taphachiisnee seenaa kana isinii kaasnee gaariidha. Anis keessummaa ta'etan yeroo biraa immoo kan isaa irrattis karaa biraatiin innis gaazexaa sanaa ta'e isiniif dhiyaanna. Hunda keessaniif bakka jirtanitti turtii gaarii subscribe gochuu hin dagatina. Aanaa Tube subscribe godha, share godha. BMM Oro subscribe godha, share godha. Faisal Abdurrahman immoo yeroo dhiyootti hojii gaarii qabatee isinii dhufa. Xirroo Tube irraa argattu. Komediyaan Buzeex Bohaarsan immoo dhaanuma isinii wajjin jira. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u.